Kuni kutaa lammaffaa seenaa Generaal Taaddasaa Birruu yoo kutaa tokkoffaa hin argine ta'e deemi ilaalaa viidiyoo jalatti gadi dhiisa. Kanuma gidduutti muummicha ministeera yeroo sanii kan turan Akiliil Hatewald namni jedhamu tokko galgala wayii Generaal Taaddasaa Birruu irbaataaf mana isaatti afare osoo taphachaa jiranii waan tokko akeekkachiisee ture. Generaal Taaddasaa Birruu koree duula qubee waan tureef akka uummanni Oromoo baratee doofummaa keessaa bahuuf tattaaffii inni gochaa ture daran cimaa waan ta'eef muummicha kana sodaachisuun hin hafne. Jeneraalli kun Oromoo ta'uusaas waan hin shakkineef akkas jedheeni ture Taaddasaa ati aga duula qubee kana eegaltee baradhaa jechuu baay'istee jirta. Baradhaa jechuun gaariidha garuu eenyu barsiisuu akka qabnu adda baastee beekuu qabda. Nuti yoo siktaate Oromoo jaarraa tokko gara boodaatti hambisnee bitaa jira. Uummata kanaan barsiisa yoo jette galaana nurra garagalu jechuudhaan soda uummata Oromoorraa qaban ibsaniif. Kun immoo Generaal Taaddasaa Birruun gadooda akka waldaa maskaaf tuulamaatti dabalamuuf karaa bal'aa bane. Sana booda miseensummaaf lafee guutuun edda eeyyamamanii akkas jechuun dhugaa jiru bahanii turan jecha muummichi ministeera sun jedhaniin eeruudhaan wuskiin fuuldura kootti buufamee jiru dhiiga natti fakkaate. Gonkumaa miira koo to'achuu waan hin dandeenyeef wuskiin naaf buufame moo. Ani barkorichaan fudhachaa jiram kanaafuu hin dhugu jechuudhaan dhiiseen bahe jedhanii akka turan ni yaadatama. Akka lakkoofsa Abasha bara 1966 keessa waldichi akkuma tasaa gara sochii siyaasa olaanaatti se'uusaatiin miseensota lakkoofsaan hedduu ta'an horachuu danda'eera. Jijjiiramni dhufe kunis bu'uurisaa haasawa dammaqinsaa Generaal Taaddasaa Birruu taasisanidha. Haasofni Jeneraalichaa waa'ee muummichi ministeeraa aangawoota mootummaa kan turan. Loltoota sadarkaa olaanaa gahanii fi Oromoota gara dhaabbilee barnoota olaanoo galan lakkoofsi isaanii akka hir'atu kan jedhu bakka Jeneraalli kun jirutti walgahii gaggeeffaratti ibsamuu isaas eeranii turan. Yeroon booda shira aangawoonni olaanoon mootummaa Hayilasillaasee qofeessaniin Birgeedii Generaal Taaddasaa Birruu fi ajaja dhibbaa Maammoo Mazamir namoota lakkoofsaan 7 ta'an waliin gara mana hidhaa Alem baqataniitti darbataman. Akka jarri satanitti akki Birgeedii Generaal Taaddasaa Birruu fi jaallaan hafan ittiin himataman heera mootummaa diiguudhaan tokkummaa uummata Itoophiyaa yeroo dheeraa simee ture kan fashaleessu holola sobaa oofuudhaan uummata jeequmsaaf kakaastan kan jedhudha. Galmeen himatamtoota lakkoofsaan 9 ta'an kun kan ammaan gadiiti. 1. Himatamaa Birgeedii Generaal Taaddasaa Birruu. 2. Himatamaa ajaja dhibbaa Maammoo Mazamir. 3. Himatamaa obbo Seefaa Tasammaa. 4. Himatamaa obbo Daadhii Faayisaa. 5. Himatamaa loltuu Lameessaa Boruu. 6. Himatamaa Kanii Azmachii Mokonnin Wasanuu. 7. Himatamaa obbo Hila Maariyaam Gammadaa. 8. Himatamaa Konoleel Alamuu Kiseessaa. 9. Himatamaa Birgeedii Generaal Daawit Abdii turan. Himanni tokkoon tokkoo isaaniirratti dhiyaate mata dureen isaa kan gubbaatti eerame haa ta'u malee qabiyyee garaa garaa of keessaa qaba. Keessa mee kan Birgeedii Generaal Taaddasaa Birruu akkas jedha bakka walgahii hundaatti uummata mootummaarratti meeshaa waraanaa qabatanii akka kakaman yoo dubbatu kanneen hafan immoo ajajaa fi yaada isaa irratti walii galuu isaaniiti jedhame. Akkasumas ajaja dhibbaa Maammoo Mazamir sinimaa Ampeeyaa keessatti boombii gad dhiisuudhaan namoota hedduu madeessiteeta kan jedhullee garee himata isaaniiti ragaan seeraa isaan lafa godhatan illee hojiin isaanii poolisii akka turan seenaan dhugaa baha. Kun immoo guutummaa guutuutti waan sobaan itti yaadamee qabsoo uummata Oromoo kichuutti kukaasuuf karoorfame ta'uusaa hubachuun ni danda'ama. Himata Birgeedii Generaal Taaddasaa Birruu fi jaallaan hafan irratti qindaa'eef Jeneraalli kun kalisanii hin teenyemee deebii isaan laatan keessaa muraasa yaa ilaalu bilisummaa uummata tokko wantootni guutuu akka ta'u godhan baay'ee ta'an illee. Qabxii guddaan garuu seera baheen murtii madaalamaa walqixa fayyadamuudha. Karaa koo haa ta'u yookaan waanaan sanyiidhaan adda ta'eef ta'ee hin bare.
Dur itoofanoonni kanneen biroo hanga har'aatti seeraan ajaja gimaawii mootichaan kennamutti fayyadamaa turan. Anaaf waan kun hin fayyannee himatamuu fi hidhamuun koo na gaddisiisuu irra darbee warreen ana fakkaatanillee abdii kan kutachiisudha. Heera mootummaa keeyyata 3 irratti akka ibsutti muuduu fi aangoo irraa buusuu kan danda'u mootichaa qofa jedha. Seera adabbii lakkoofsa 126 gulantaan kan mulqamu ajaja mana mootiitiin jedhee lafa kaa'a. Kan koo garuu kanaan ala aangoo himattoota kiyyaatiin qofa gulantaan koo akka waan narraa mulqameetti uummata Itoophiyaatiif gaazexaadhaan ibsame. Kunis kan ibsu seerri anaaf kan hin hojjenne ta'uusaati. Hanga har'aatti qondaaltotni anaan wal fakkaatu qaban aleen bakkanitti hidhamanii hin beekan. Anarra garuu dabni kun narratti raawwate. Aleen bakkanitaan hidhamee argama. Daba kanas kabajamoo mana mootiitti dhiyaadheen achitti hidhamuun kee sirriidha jedhamee murtiidhaan akkaan jiruun yaadatama. Barumsaan kan duubatti hafan saba Oromoo akka barataan waanaan godheef saba addaan godhe jedhamee dhimma bu'uura hin qabne kaniin ani hin hojjetiin har'a jaarraa 20ffaa keessatti yeroo uummanni addunyaa hundi sanyiidhaan, amantiidhaan, gosaan, saalaan osoo wal hin qoodiin tokkummaa isaanii simsatanii gara fuulduraatti hoofaa fi hojjechaa jiran kanatti anarratti yaadni akkanaa duloomaan. Kun qoodiinsa saniitiin waanin hin hojjenneen na rakkisuun uummata amma barates ta'e, dhaloota dhufu osoo hin gaddisiisiin kan hin hafne, miidhaa isaas kabajamoon mana mootii kan hin daganne ta'uusaa nan abdadha. Qabxiilee kanaa fi kanneen kana fakkaatan hedduu barreessuudhaan gara mana murtii olaanaa yeroo sanatti dhiyaachuun isaa ni yaadatama. Manni murtii olaanaan kun murtii isaa murteesseera. Murtiin kunis madaa uummata Oromoo baraa hanga baraatti okkolchiisaa ta'ee hafe. Murtichi akkas ture. Birgeedii Generaal Taaddasaa Birruu fi ajaja dhibbaa Maammoo Mazamir du'aan akka adabaman. Kanneen hafan jahan ammoo hidhaa simaa waggoota garaa garaatiin akka hidhaman murtaa'e. Murtiin kan obbo Hayilamaariyaam Gammadaa sababa dhukkubsatanii mana yaalaa jiraniif bira darbame yeroon booda akka irratti murteessan walii galan. Akkuma beekamu murtii duraa kan mirkaneessu mootii Hayilasillaasee Sillaasee waan tureef kanneen biroo akkuma jirutti mirkaneessee kan Birgeedii Generaal Taaddasaa Birruu murtii duraarraa gara hidhaa umrii guutuutti fooyyesse. Kunis kan ta'uu danda'eef Jeneraalichi fonqolcha mootummaa Hayilasillaasee Sillaasee irratti muddee 5 bara 1953 aggamame olaantummaadhaan kan fashaleesse waan ta'eef isa akka oolmaatti lakkaa'eefii jedhama. Murtiin ajaja dhibbaa Maammoo Mazamir akkuma itti simetti itti fufe. Walakkaa bara 1962 mana hidhaa Finfinneetti argamu Aleen Bakkanii jedhamee waamamu keessatti akka fannifamee du'u taasifamee ture. Gaafa gara du'aatti qajeeles kutataan kun akkas jedhii ture. Dhiigni koo dhiiga mirga cunqurfamoota ilmaan Oromoo kabachiisuuf dhangala'e waan ta'eef dhiiga gatii malee jige miti. Waaniin ani hin hojjetin hojjete jedhanii sobaan murtii du'aa kan natti murteessise mootichaas ta'e qondaaltotni sirnichaa garuu gatii isaanii yeroo gabaabaa keessatti idduma kanatti uummattoota Itoophiyaa harkaa akka argatan shakkii tokkollee hin qabu. Yaa oolu yaa bulu malee mirgi uummata Oromoo dhiiga qabsaa'ota ilmaan isheetiin guutummaa guutuutti kabajamuun isaa waan hin hafne jechuun dubbii isaa dhumaa saba jaalatuu fi jarreen shira xaxaniif dhaamee gara yoomuu hin deebine sanitti sokke. Birgeedii Generaal Taaddasaa Birruu aga murtiin hidhaa umrii guutuutti jijjiiramee fi gara magaalaa Harariitti akka argamee hidhamu taasifame. Baay'ee osoo hin turin immoo mana hidhaa magaalaa Hararii gara mana hidhaa Galamsootti jijjiirame. Kun immoo karaa addaa Jeneraala kanaa fi uummata Oromoof uume. Birgeedii Generaal Taaddasaa Birruu hidhamaa amanamaa waan ta'eef karaa uummata waliin wal argee qabsoo uummata Oromoo bifa haaraa ta'een finiinsuu eegalu argate. Haalli gaariin uumameef tokko immoo uummanni Harargee yeroo sana qabsoo diddaa gabrummaa finiinsaa waan jiraniif ture. Keessattuu gootichi ilmi Oromoo Elemoo Kilsuun bosona karkar galuudhaan lammii isaa harka alagaara baasuuf tattaaffii cimaa gochaa yeroo jirudha.
Bargedi Taaddasaa Birruu kunamtisaa dhoksaan elemoo kilsuu waliin gochaa, ummaticha naannoo sanii ammoo akka barataniif gosaa fi tooftaa isaan barnoota amaleeffatan fayyadamaa turuu isaa maanguddoonni amalee lubbuun jiran raga bahu. Fulbaana 2 bara 1966 Seenaa Hilasillaasee Sillaasee waan kufeef dargiin Birgeedii Generaal Taaddasaa Birruu fi hidhamtootni biroos akka hiikaman ajaja dabarse. Ammalee Seenaa dargii uummataaf akka hin taane kan hubate Jeneraalli kun cunqursaa yeroo dheeraaf uummata Oromoorra ture faqsisuuf qabsoo hidhannoo filatee bosonatti galuudhaan sirna dargii wajjin wal falmuu eegale. Gabroofamuun uummata isaa yoomuu boqonnaa kan dhoowwate Birgeedii Generaal Taaddasaa Birruu osoo bilisummaa uummata isaatiif falmaa jiruu bitootessa guyyaa 9. Bara 1967 harka of tuultotaatti kufuun lubbuu isaa yeroo dhumaatiif lammii jaalatuu dabarsee laate. Taaddasaan du'uus hojii boonsaan inni qomoo isaaf dalage baraa hanga bara baraatti lafee uummata Oromoo keessaa akka lallabdu shakkii hin qabu.